Egaa har'a akkuma yeroo darbee viidiyoo lammaffaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo akkaataa itti iimeelii banannu namoota fedha yuutuubii banachuudhaaf qabanii dirqama akka maaltu barbaachisu isteeppii waan isiniif hojjedheen ture jechuudha. Iimeeliin akka nu barbaachisu har'a immoo erga iimeelii banannee kaanee immoo maal gochuu qabna dirqama yuutuubii tokko kireet gochuu qabna jechuudha. Yuutuubii sun akka kamitti banachuu akka dandeenyuu fi maaltu yuutuubii sun irratti nu barbaachisa tempireelaa akkasuma suuraa fi akkamittiin akka hojjetachuu dandeenyu isiniif qabadee dhufee jira jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana itti gargaaramaa isiniin jechuun barbaada. Tole nagaa koollee dagannee ashama harka fuunee akkamitti hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa viidiyoon kun haaraadha. Yuutuubiin kun haaraadha. Akkanuma immoo na jajjabeessaa isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Gaafa sabiskiraayib gootan immoo sabiskiraayib gaafa gootan bakka sabiskiraayibii sirriitti gurraachessuu hin dagatina isiniin jechuun barbaada. Fakkeenyaaf sabiskiraayib gaafa gootanii haala kanaan sabiskiraayib gootanii kaatanii iddoo kana ishii tokkichatti gad deebitanii ol kana gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa baay'ee isin fayyada. Akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Kanaafiyyuu haala kamiin akka hojjennu haala kamiin akka itti gargaaramuu dandeenyu hunduma isaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaafuu asumaan daayireektii gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Let's go. Egaa akkuma yeroo darbee paartituu isaa isiniif dhufeera. Yeroo darbe akkuma jenne hamma immoo ergaa iimeelii wanta garaagaraa qopheeffannee maal godhachuu qabna dirqama banachuu qabna jechuudha. Gaama yuutuubii banachuudhaaf maal goona iddoo kana dhufna yuu iddoo jettu kana dhufna yuu iddoo jettu kana gaafa dhufnu akka kanatti nuuf fidanii achii maal goona iddoo suurri keenya gubbaa jiru kana dhufna. Iddoo suurri keenya gubbaa jiru kana gaafa dhufne akka kanatti nuuf fidanii ammas iddoo kana dhufna. Amma kan koo waan banameeru fida. Isin immoo eessa dhuftu iddoo iskiriptoo fakkaatu kana dhuftu jechuudha. Amma maal gochuu fida baawundarii jijjiirrachuuf wantoota garaagaraatiif fakkeenyaaf maqaa akkan koo siifantuudha. Iddoo kanatti siifan irraa waan barbaadanitti jijjiirra ani fakkeenya siifan irraa gara biraatti jijjiirrachuu nan danda'a jechuudha maqaa. Innaa asirratti maqaa koo barreessee ka'een seef iddoo kanaatiin tuqa. Leeshi kun maqaa iimeelii kooti. Maqaa iimeelii koo fakkeenyaaf siifan. Amma gaa kan koo sila wanni ta'eefu ishii jedhee naaf wanni hin jedhu. Isuma duraatiin taa'a malee ishiin jedhu banamee jira waan ta'eef. Inni kun immoo maalidhaa? Chaanaalii liinkii chaanaalii keenyaati jechuudha. Diskarbuushin iddoo kanarratti maal jennee barreessina fakkeenyaaf maal jedheen barreessaan amma baga nagaan dhuftani. Baga nagaan dhuftani. Nooraa. Chaanaalii kana jabeessaa akkasuma sabiskiraayib godhaa horaa bulaa. Diskarbuushiniidha kun. Diskarbuushinii kana jalatti wantoota barbaadan keewwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf liinkii tiiktookii fiddanii asirra liinkii telegiraamii, liinkii waasaappii wantoota garaagaraa fiddanii iddoo kana keessan iddoo kanatti maal jettanii erga barreessitanii kaatanii seef gootu jechuudha. Seef gootanii inni kun piraayiveesiin kun immoo dirqama akka kanatti banamee taa'uu qaba. Akka kanatti banameetiin taa'uu qaba jechuudha. Egaa amma kana finneerraanii amma maaltu nu hafe viidiyoo gadhiifachuudha jechuudha. Amma gaa erga kana kireet goone iddoo kanatti iddoo ishii gidduu kanatti suura irra keewwannaa ilaa iddoo kanatti suura. Iddoo kanatti immoo baawunderiidha jechuudha. Baawunderiin tokko tuqaa sagaliin kan hojjetamtu waan ta'eef jechuudha. Innaa maal amma duubatti deebina maal goona baname waan ta'eef viidiyoo irratti gadi gadhiisuuf. Amma viidiyoo irratti gadi gadhiifna jechuudha. Dirqama guyyaa jalqabaatiif viidiyoon as keessaan gadhiifama garuu gaafa waan hunda qopheeffannee booda immoo karaa yuutuub istiidiyoo isas immoo karaa yuutuub istiidiyoo akkamitti akka qopheeffamu akkamitti akka argatamu isiniif ani ergaa jechuudha. Amma maal goona ida'uu gidduu kana tuqna. Dirqama gaafa viidiyoo tokko hojjennu viidiyoon yuutuubii tokko saayizii isaatiin hojjetamuu qaba. Akkasuma immoo tampireela qabaachuu qabna jechuudha. Amma haala kanaan hojjedhaa jira jechuudha. Viidiyoo gadhiisuufidha nama. Viidiyoo gadhiisuuf waan hin ta'eef viidiyoo irra dhufa kun asitti. Fakkeenya gaama isiniif fudhadhaa viidiyoo tokko laaltu amma viidiyoo kana gadhiisa.
nagaa faraaruu. Viidiyoon kun saayiziin isaa sirrii miti. Kuni tiktookiidhaaf kan waraabamudha. Kanaafuu amma egaa viidiyoo kana saayizii isaa akkamitti akka waraabamullee isinitti himuu nan danda'a jechuudha. Amma isa tuqna nekstii isa kana tuqna jechuudha. Nekstii kana tuqneetu iddoo kanatti maal keewwachuu qabna? Tempireedha. Tempireelli akkamitti akka hojjetamu sallee isiniif fida. Fakkeenyaaf kan amma as keessaa waan hin qabuufu tempireela kunoo anama haala kanaan hojjetadheen keewwadheera. Duras kun qopheeffamee jira waan ta'eef kana yeroo darbeetti waneedheera. Kanaafuu isa tuqna kan akkatti tempireera kana gubbaa geenyetti iddoo danii jedhu kana tuqna jechuudha. Ana amma irratti ergu waan ta'eef nani dhiisaanii amma fakkeenya isin agarsiisuuf iddoo kanatti maal barreessinaa? Taayitilii yookaan wanti sun waa'ee maalii akka inni dubbachuu barbaadu barreessinaa jechuudha. Akkasuma immoo diskarbuushinii irratti maal barreessina? Maal jechuu barbaada wanti kun? Fakkeenyaaf taayitilii irratti iimeelii akkaataa ittiin banatan kanuma jedhee barreessa. Diskarbuushinii irratti immoo haala gabaabaa ta'een iimeelii banachuu kanan jedha. Amma gaa as dhufne iddoo kamii tuquu qabna? Viidiyoo tokko gaafa gadhiifnu eessa tuquu qabna? As dhufne kana jala piraayiveet gootee keewwachuu qabna. Piraayiveet goonee gaafa inni aplood nu ta'u maal tuqna? Ol deebine ishii kana seet as intinis piremeers ishii jettu kan ishii tuquu qabna jechuudha. Amma gaani viidiyoo kana gadhiisuu hin barbaadu. Isiniin jedheera. Isinitti agarsiisu. Achiin select IDCS ibsa kana tuqna. Kana immoo kam tuqna? Yes it is mode for kindles. Inni kun nuuf hin ta'u kan ijoolleeti. It is not mode for kindles. Isa kam tuqna? Kana tuqnaani. Amma kana tuqne achi viidiyoo sun pileelistiitti hidhuu yoo barbaanne kana tuqna. Pileelistiitti hidhuu yoo barbaanne kana tuqna. Akkasuma immoo iddoo kanatti koomentiin ofii fi oonii jira. Dirqama oonii irra taa'uu qaba. Koomentiin keenya oonii irra nu taa'uu qaba. Isa immoo maal goona? Oonii irra keewwanna. Amma gaanii akka kanatti oonii ta'ee jira. Dura irratti gadhiisaa ture waan ta'eef. Achi maal goona? Iddoo kanatti upload iddoo jedhu kana agartanii uploadii kana gadi tuqnaa jechuudha. Uploadii kana wayinee gadhiise jechuudha nama. Diileetiin godha rakkoo hin qabu. Upload goonaa jechuudha. Kun nama diileetii godheera. Upload goonaa jechuudha. Akka kanattiin sirreeffachuu hin dandeenya jechuudha. Haala salphaa ta'eetiin sirreeffachuu dandeenya. Akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tolee wantoota babbareedaa isiniif qabadhee dhufa isteeppiidhaan isteeppii 1-2 jedhee isiniif qabadhee dhufa waan ta'eef isin immoo akkasuma sabskiraayib gochuu, laayik gochuu, sheer gochuu fi wanta isin barbaachisu hundumaa koomentii jala naa kaa'u hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Har'aaf asuma irratti nu gahaa turtii gaarii naaf qabaadha.